واني انا جو انجر كان يانتو كوما لما نترجتي واني جيفتي سيغالي كوما لما قفا برين مو اسرا زلي دانجا چور نترغني مو اتي مال امكي جرا ناكايتي اسيتي اسر غوراوتي ملكين كوسين تولي اهاندر بتمسنن كاس نمغولي كان يانتو كوما لما نترجتي واني جيفتي سيغالي كوما لما قفا برين مو اسرا زلي دانجا چور نترغني مو ati maal umki jarra naakaayiti asitti asirraan kaffalaan Kanayantu maati bira kan wallolle akkas kan mucaasa miliyoona tokkoof kuma 200 walitti qabamee rifeerii minaamini san hin beekwaani sanallee jechuudha. Sanallee zelliidhaan namni anatti ergee jira. Siifin himaa bara hanganas gale 200 dhibba takka guyyaatti fakkeenyaaf jechuudha 50 hanga sana hunda ati namaaf gabaasa sin goone hin galchine birricha amani kana fudhu. Ani gocha kiyya siimu gocha kiyya kana hunda beekaa callisee taa'uu kiyyaa fi Oromoo dhiifama wallaahi laazim baheen hin gaafadha amma jechuun hin gaafadha dhiifama maalii fi har'a dubbachuun qabu ture ergasii ture waan kana si galee har'a garuu ani Oromoo dhiifama wallaahi waan kana gochuudhaa fi ittiin dhiifaman jedhu wallaahi ka'ee dhaabbadhee jechuudha Oromoo garuu atilleen gargaarsa kana gochuu keetiin awwala ajaa'iba ijoollee waatu gargaarsa kana wallaahi ajaa'iba Oromoo ajaa'iba eeyyeen maallaqna wal jijjiiru dhaggeeffadhu ani wallaahi dhaggeeffadhu dhiifama gaafa duuti Oromoo kanan ka dubbadhuma waan beeturraa ati dubbadhu wanni kun xumurrisaa eessa kan ni ga'u walumaan laallaa ati dubbadhu galatoomi ambirrii tokko dhaggeeffadhu har'as boris iftaanis abbaan barbaade yoo diina keen cufsiisaa ture akkan taaruu irratti rabbiin guyyaa haadha kiyyaa naaf kennu ani musliima akkasii kaafiraa miti beektaa akkasii nama kafaree miti dheengaddaa wanni bira dhaxxee fayyeen jira maanni qaalicha pheenxee sana bira dhaxxee fayyeen jira isaatu na fayyiseette ani nama shirkiiti miti beektaa wallaahi laazii maqaa rabbiiti beektaa guyyaa haadha kiyyaa asirratti naaf kennu bakkan taa'e kanarratti giiftii qofaa miti zelliidhaan jira. Akkana goona kaa zelliidhaan naqii baasi kaa. Lubaasii qabu bara. Lubaasii nu beellami. Sa'aatiin qabu beektaa amma sa'aatii kana hojiin seenaam akkasii yaani achis taa'ee masii taa'ee haqa namaa nyaadhee yookaan taa'ee minaaminii miti beektaa haqa barbaruu miti amma haqa barbaruu miti. Ani haqa eenyu nyaadhe. Haqa eenyu nyaadhe. Uummata oolu wallo. Fidi. Zellii jechuudha. Warra sirratti argin fidi. Warri sirratti argin lakkoofsi jaraan ba'aa itti dawwallaa dhaggeeffadhaala. Lammaffaa kana yaantu tokkoffaa kan wallo. Lammaffaa kana yaantu mucaan jira kana yaantu firri jira eessumni jira mucaan Ameerikaa jiru ni jira sibira. Birrii miliyoona kuma 200 walitti qabe sunillee zelliidhaan seenee jira na bira maallaqa kiyyatti walitti naa qabe. Taneenyuu birrii miliyoona tokko. Mucaasa birrii walitti qabame miliyoona tokko maali mucaasa kaleen dhukkubsate. Ishinnannee fi miliyoona tokko. Dhaqeegaa wanni giiftiidha wanniidha zelliidhaanii na biratti walitti qabame maaliif gabaasuu dhiiste maaliif erguu dhiiste kiyyarra naa kaa'e asirraan kennaa jette. Ishoo kanan achirra keessee dhaggeeffadhu beekaa kanan achirra keessisee galchuuf ni jira maallaqni. No way. Wanti kun dhumasii walumaan laallaa. Abadan wallahi fi shawwadamu ani nama beekaa waa hundayyuu bisaanii akkana liqimsee. Silama callifee jiraadha. Silama callifee qaba. Wallahi laazim beekaa tan callise. Maaliif beekaa callifta? Harka homaa gadi baatu. Harramo maalifan gabbayeen beeka takkaa dhufeen beeka lafa ji'a sadiin jiruan laayibiirra. Laayibii ta'e walaa keessaanuu waatsaappirra hin jiru. Lafa ji'a sadii. Si galee? Har'a kan hin bahee fi kaleessa ati viidiyoo mucaarratti hojjatte gabbayee dubbadhean engiddan dhufe wanni irra yoo asir miidiyaarra jechuudha guyyaa lama dura. Gabbayee dubbadhee situ viidiyoo hojjate mucaa kanarratti viidiyoo hojjannaa na quuqee gahaa jedhee tan gabbayee dubbadhe. Si ga'e kanaafan dubbachuu dhiise har'a immoo kanaafan dubbadhe gabbayee. Wallahi nama dhiba jara kana. Wallahi nama dhiba. Tokkitti nama dhibu ni bu'aasaa jira. Mucaa walloo kanas immoo walitti qabiyyaa maallaqa gargaarsistuu nama zelliif kaashaappii fayyadamu fidi gastiirra akkana ta'isisi namni sun dubbisaa namaaf ibsu 200 galee 300 galee 100 jira baqaa dubbisu yeroo sana namni walii gala akka
naaf sii garuu keessaan akkana لا du'e. كيفدا Sigara naa kaa'e godhan binaamni لا ما نقول دكتور أبي منامن yaa. بيكاني ويجرتي همباتي تمري همباتي Waan takka واجرا wanni واقبا jiru مالي ani beekaa siraa jiru wanni jedhamaan. tokko birriin tokko kan namaa kanan irkaa Maatiin qabaa bar kaayiroo irraa. Ilmoo qabaa bar maatiin kiyya bar nama guddaadha kaayiroo keessa. Maatii nama guddaan qabaa bar kaayiroo keessa jirti bar ammaa achillee jiranii bar. Warri kaayiroo bar quba qabanii maatii kiyya guutuun jira. Atillee quba qaba daabar agartee ija keetiin. Hin qaanfattu xiqquma si hin qaanfattu cheerchii jettu. Ani nama waggaa 3 kaayiroo taa'ee jechuudha. Mana arabaa keessaa guyyaa takka hin baanedha. Dhiira akkasii ta'e jabnaa. Nama mucaa kiyya fudhadhee mucaa fudhadhee maqaa rabbiitiin mucaa kiyya waggaa takkaa fudhadhee mana namaa taa'ee mana arabaa waggaaf ji'a ja'a taa'ee hojjadhee dalagadhee hanga gaafa guyyaa filaayitii kiyyaatti biyya sana keessaa gabbaa'eedhaan. Namni hundina beeka baalagee. Dhiiraa baraan jagnaa kooneen. Jagnaa mucaa isaa fudhatee mana arabaa taa'ee hojii hojjetu. Naafidi shamarranuu mucaa fudhattee mana arabaa teessee hojii hin hojjettu. Si galee? Ani bar naan waliin qixxeessin jagnaa qulqulluu waan an ta'eef rabbiin illee biyya sana keessa na baasee simmoo duubatti waggaa 15 booda jechuudha. Si deebise. Qulqullaa'ee dura naziifa godhi. Kanaafuu iyyee. Eddee? Cheerchii ilaal indee. Mucaa nama guddaati abbaatii an. Mucaa sheekaatii baran nan beektu waan ta'eef kan na beeku immoo na beeka. Babba ina arraba dheeraa qaba garuu arrabni si arrabsanuu dhumee jira sin jedhe. Waan an jedhee si arrabsuu hin qabu. Ofirraa immoo sin dhorkaa sin dhiisu ofitti. Ani dhiira sagaxee fi dhiira qaawaa mana kafteeriyaatti shiishaa aarsaa bultuu miti. An nama waggaa 3-8 mana arabaa taa'ee dalagadhee gootaa baran. Akka dhiira kaayirooti sanii miti keessatti ati jechuudha. Dafqa namaatiin mucaa guddisu dafqa namaatiin jaarsiisaa bulchu sanii miti an. Si galee nama dalagatee maatii kiyya bulchuudha kaayirootti. Birriicheerchii baalagee sixxaacii ansii kan hin kafaru kaafira. Kan biyya galeetiyyii maaligaa. Paasterii sana bira dhaqee fayyeen jiraa jedhu a'uuzu billaahi mina shayxaanir rajiim. Paasterii bira dhaqeetiyyi an fayyeen jira maali namni guddaan akkanaa yeroo shirkii keessa seenu shirkii akkasii. Ani nama akkasiitii miti baran. Nama maalummaa kiyyarratti duudha waa'ee alaabaa immoo sodaattu kan namni hundi gaafa sana sagalee ta'ee dubbataa ture ati giiftii keetii jettee giiftii har'a sirra afu jettee keessi kee sharrii waan taateef sharri keessi kee kaafira waan ta'eef iyyi